USA'n halkan torbaaf Iraan rukutte. Iraanis biyyoota michuu Ameerikaa haleeluu cimsite. Waraanni Ameerikaa erga pirezidaantiin USA Donald Trump waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo xumuramu labsanii as Iraan irratti halkan torbaffaaf walitti fufinsaan haleellaa raawwachuu isaa ibseera. Iraanis kana haaloo ba'uuf Kuwait, Joordaan, Kwaatar, Siiriyaa, Bahreenii fi biyyoota biroo keessatti buufata waraanaa Ameerikaa fi michoota ishee irratti haleellaa raawwachuu himte. Ajajni waraana giddugaleessa Ameerikaa akka beeksetti haleellaan yeroo ammaa kun iddoowwan to'annoo fi sakatta'iinsa bu'uura geejjibaa fi loojistikii waraana kuusaa meeshaa waraana lafa jalaa fi dandeettii waraana galaanaa irratti xiyyeeffate. Ajajni waraana giddugaleessa Ameerikaa loltoonni Ameerikaa xiyyaarota waraanaa, dirooniiwwan, dooniiwwan waraanaa fi meeshaalee waraanaa biroo fayyadamuun haleellaa raawwachuu ibse. Haleellaan kun kan jalqabame torbaan tokko dura waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa Ameerikaa fi Iraan gidduu taasifamee erga diigamee booda. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump waliigalteen sun akka xumuramu labsuun duulli waraanaa kun deebi'ee jalqabame. Michoota Ameerikaa Iraan haleelte. Humni waraanaa Iraan gama isaaniin Kuwait, Bahreen, Joordaanii fi yeroo jalqabaatiif Siiriyaa keessatti buufata waraanaa Ameerikaa irratti haleellaa raawwachuu hime. Humni waraanaa Kuwait dirooniiwwan qilleensaa fi misaayiloota Iraan irraa furguugifaman qolatuuf sirna ittisa isaa hojiirra oolchuu beeksise. Ogeeyyiin mootummaa Kuwait buufata humna ibsaa fi bishaan qulqulleessu tokko miidhamuu himan. Joordaanis misaayiloota Iraan 10 qilleensa ishee keessa seenan otoo miidhaan geessin rukutamanii kufuu ibsite. Haleellaa Iraan kanaanis miidhaan guddaan akka hin geenye mootummaan biyyattii beekseera. Maddoonni mootummaa Ameerikaa walitti hidhata qaban CBS News'tti akka himanitti loltoonni Ameerikaa muraasni haleellaa torban darbe Joordaan keessatti raawwatameen madaaniiru. Dhimma ulaa Hormuz addunyaa yaaddesse. Wal waraansi biyyoota lamaan jidduutti cimuun geejjibni galaanaa ulaa Hormuz keessatti haalaan gufateera. Ulaa Hormuz keessaa qabeenyi boba'aa fi gaazii uumamaa addunyaa keessaa gara harka 5 keessaa tokko ta'utu geejjibsiifamaa ture. Kanaaf jeequmsa achitti uumame gabaa anniisaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessuu akkuma itti fufetti jira. Gatiin boba'aa jimaata darbe 400 ol dabaluun ji'a tokko keessatti sadarkaa isaa olaanaa irra ga'eera. Ameerikaan geejjiba galaanaa Iraan ittisuuf uggura galaanaa hojiirra oolchuu ishee ibsite. Ajajni waraana giddugaleessa Ameerikaa akka jedhetti dooniin daldalaa Iraan muraasa kallattii isaanii jijjiirsuuf haleeluu ibse. Iraan gama isheetiin dooniiwwan dambii fi seera isheen ulaa Hormuz keessatti baaste cabsan misaayilaa fi dirooniiwwan qilleensaatiin dhaabuu ibsite. Himata lamaan isaanii walirratti dhiyeessan. Miidiyaan mootummaa Iraan dooniiwwan boba'aa lama ulaa Hormuz gama kibbaatiin darbuu yaalan haleelamuun barbadaa'uu gabaase. Ajajni waraana giddugaleessa Ameerikaa garuu odeeffannoon sun dhugaa miti jechuun haale. Akkasumas Iraan haleellaan Ameerikaa riqicha buufata baaburaa fi buufata xiyyaaraa dabalatee bu'uuraalee siivilii rukutuu hime. BBC Verify suuraalee fi viidiyoowwan ba'an qorachuun riqichi Gerify jedhamu naannoo Hormozgaan keessatti miidhamuu isaanii mirkaneessaniiru. Iraan namoonni 7 haleellaa kanaan du'us ibsite. White House garuu humnoonni Ameerikaa bu'uuraalee kaayyoo waraanaaf oolan qofa akka haleelan bu'uuraalee siivilii irratti haleellaan raawwatamuu fi himanni Iraan irraa dhiyaate sirrii akka hin taane haale. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres wal waraansi kun daran hammaachuu fi haleellaan bu'uuraalee siivilii Iraanii fi naannicha irratti raawwatamu yaaddoo guddaa ta'uu ibsan. Xiinxaltoonni dhimma nageenyaa akka jedhanitti waliigalteen dhaabbata waraanaa diigamuu irraa eegalee wal waraansi Ameerikaa fi Iraan sadarkaa haaraatti ce'uun nageenya ba'aa giddugaleessaa qofa osoo hin taane dhiyeessii anniisaa fi dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessuu mala. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaataa. Chaanal kanaan gammaatti subscribe goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatinaa. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.